fakkaate waaqayyotu na wajjin jira mirga koo dhaabate maaliif sodaatee garaan koo ana wajjin jira gooftaan koo maaliif sodaatee garaan koo ana wajjin jira gooftaan koo amma burkani tokkoon kun daa'imota kana keessaa iyyuu baanaan jiru. mana keessanii TV kan ilaaltan amma yeroon kun yeroo nuti itti isa jireenya namoota rakkise gaaffidha jedhamee dhiyaate namoonni kanas mana kootti gaaffidha kanatu jireenya kootti gaaffidha jedhanii fidan kadhannee isaan hirkaa fuunee itti gumnu wanta ta'eef namoonni nu duukaa turtan isinis yeroo TV kan ilaaltanitti waanuma sirrakkise waanuma mana keessatti gaaffii ta'e caaftanii isinis akkuma kana amantiidhaan yoo gubdan isinirraas akka ka'u akka isin amantan isin gaafachaa isiniifis maqaa Yesuus Kiristoosin haa ta'u. Ameen. Ameen. Wanti nan barbaachifne hundu narraa gubatadha. Kun jedha milikkita gaaffii barreeffama gaaffii barreeffama dhukkubaati akkuma ni har'a kana gubee galee rakkinni hundu gaaffii hundu rakkinni hundu gaaffii hundu dhukkubi hundu Amen. Ani kana roti. Kau kayo nanarga. Kana roti. Amo
jireenya kee argatu. Jalqabee aboorsi abaarsa abbootii sin argatu. Hangafa sin godhee hangafa ta'a. Abbootii qabeenyaa ta'a. Haadholii qabeenyaa ta'a. Miidiyaa kana ilaalan nan eebbisa. Barri keessan eebbaaf haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuusin. Eebbi Abrahaam sin haa argatu. Eebbi Yisihaaq sin haa argatu. Jireenyi keessan eebbaaf haa ta'u. Eebba raajotaa argadhaa. Eebba abboota amantii argadhaa. Har'a akkuma isin murteessitan Waaqayyo isiniif haa murteessu. Gaddi isin argatin baatu eebbifame. Galtu eebbifame. Teessu eebbifame. Kaatu eebbifame. Mataa ta'i malee geen ta'in. Liqeessi malee liqeeffatin. Eebba Abrahaam si eebbiseera. Eebba Yisihaaq si eebbiseera. Eebba Yaaqoob si eebbiseera. Aboo Waaqayyo irra kaayetti gargaaramnee. Waaqayyo waldaa kiristaana irra kaayetti gargaaramnee. Isin eebbifneerra. Haadholii qabeenyaa ta'a. Haadholii qabeenyaa ta'a. Abbootii qabeenyaa ta'a. Nagaatti. Fayyaatti. Boqonnaatti. Aara galfiitti. Bara guutuu jiraadha. Waaqayyoof galata fidaa. Nagaa Waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u. Nagaa keessanii akkam jirtu siin jecha maqaan koo Paaster Masaratiin Dhaabaan jedhama. Wallaan koo wallaalan biraan buraayuti. Har'as irra deebinee ammas dubbii Waaqayyoo walii wajjin ilaalla. Har'a immoo sagalee Waaqayyoo aabootti fayyadamuu isa jedhu walii wajjin ilaalla. Mee dursinee Waaqayyoon kadhanna. Gooftaa guddaa, gooftaa jabaa, sodaatamaa abbaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni guddaan siif haa ta'u. Yasamma jettu geessu, yasamma dubbattu geessu galatoomi. Yeroo kana immoo sin kadhadhaa sagalee keetiin laphee keenya, hafuura keenya, sammuu keenya banii nutti dubbadhu. Sagaleen kee sammuu keenya keessatti akka hin hojjenne, laphee keenya keessatti akka hin hojjenne kan godhu humni hafuura ammeenyaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin argutamu. Fagoo dhiyoo teessanii sagantaa Deliverance TV kana kan hordoftan amma mana keessan teessanii sagantaa kana kan himachaa jirtan sagalee Waaqayyoo akkanaa wajjin hirmattan nama barbaada. Wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 17 hanga 18 kan jiru dubbisaa akkas jedha. Warra anatti amanan biratti milikkitoonni kun hin argamu. Warra anatti amanan kun maqaa kootiin hafuurota hamoota hin baasu. Afaanota haaraas hin dubbatu. Boofa yoo qaban yookaan waan nama ajjeesuu dhugan isaan hin miidhu. Harka isaanii warra dhukkubsatan irra hin kaa'u. Isaanis hin fayyu. Jedheetu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'uusaa booddee guyyaa isa dhumaa jecha isa dhumaa bartootatti walitti qabee yeroo inni dubbatu agarra. Yeroo ol butamuunsaa jala ga'etti aaboo isaanii kennee sokke. Yesuus akka jedhe kophaatti isin hin dhiisu. Ani kophaatti isin hin dhiisu. Bartoota kana walitti qabee aaboo kenne. Aaboo waa lamatu namaa kenna. Tokko aaboo namatu namaa kenna. Lama aaboo waaqotu namaa kenna. Aaboo sun namni namaa kennus ta'e, aaboo sun waaqoo namaa kennus ta'e, akkaataatti fayyadamnu isaan beeknu taanaan ofis miidhuu dandeenya. Namoota geggeessinu, saba geggeessinu dura buunu kanas miidhuu dandeenya. Sababiin isaa aaboon kennaadha. Kennaa waaqoo namaa kennu yookaan kennaa namni namaa kennuudha. Aaboon namni namaa kennu nama harkaa hin fuudhama. Yeroo geggeessanii kan irraa bu'an yookaan kan irraa mulqamu ta'a. Aaboo waaqayyo namaa kennu garuu hamma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufutti kan nurra addan baane kennaa uumamaati. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos asitti namoota kanaaf aaboo kenne. Namoota kana kan inni aaboo kenne waa'ee afaan haaraa irratti, waa'ee dhukkubsattoota fayyisuu irratti, waa'ee seexanoota baasuu irrattitu aaboo isaanii kenne. Aaboo isaanii kenne gooftaan namoonni baay'een itti fayyadamaniiru, kaanis itti hin fayyadamne. Wantoota mata duree sadiin dubbadha. Aaboo waaqayyo nuu kennetti akka nuti hin fayyadamne maaltu godha? Aaboo qabna. Aaboo qabnu kanatti akka nuti hin fayyadamne wantoota godhannatti boota sadan tokkoon kaasee haasa. Inni jalqaba aaboo waaqayyo nuu kennetti akka nuti itti hin fayyadamne wantu godhu maanni hafuurota hamoota sodaachuudha. Hafuurota hamoota sodaachuun aaboo keenyatti akka nuti hin fayyadamne godha. Hafuurri hamaan burqaansaas abbaansaas seexanuma.
seexanni immoo gad darbatameera. Wangeela mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 8 irratti hadheessituun obboloota keenya gad darbatameera jedha. Egaa hafuurri hamaan kun burqaansaa inni seexana ta'e kun yeroo hundumaa nama lola. Namni isumaan lolamaa jiraata. Namoonni baay'een hafuurota hamoota hin sodaatu. Hafuura seexanaa hin sodaatu. Maaliif akka hafuura hamaa kan akka hafuura jabaa hafuura humna qabutti ilaalu. Kanaaf ittiin mormuu hin danda'an. Namoonni hafuura hamaa sodaatan yeroo hundumaa aboo isaanitti gargaaramuu hin danda'an. Maaliif sagalee Waaqayyoo akka jedha seexanootaan mormaa isin dhiisanii baqatudha. Daawiti yeroo dubbatu immoo faarsa 91 irratti kumni tokko bita keetti kumni 10 mirga keetti kufu ati dhaabatee ilaaltaa wanti nama sodaachisu hamaan kamillee sitti hin dhufudhetu haasa. Egaa wanta Waaqayyo kuffise wanta Waaqayyo darbate wanta Waaqayyo irra jete kana yeroo sodaannu hafuurri sodaa yeroo nu keessa galu sodaamti mataan isaa kennaa seexanni namaa kennu. Namoonni baay'een hafuurota hamootaan sodaatu. Wantoota hafuurota hamootaan socho'an hin sodaatu. Wantoota akka matatii adda addaa xonqolaa adda addaa hafuurota hamoota fakkeenya namoonni mana isaanii keessatti illee kun seexana biraanitti ergama jedhanii yeroo isaanitti hantuuta adurree wantoota adda addaa boofa jawwee maqaa dhadhaan jira. Bineensonni kun hunduu bineensuma uumama Waaqayyo uumeedha malee bineensota kennaa ta'anii akka sodaannuuf akka nu mo'ataniif kennama miti. Haa ta'u garuu seexanni wantoota hedduutti gargaaramee gara namaa dhufa. Isa kanaan yeroo morminu irratti mo'icha argana. Namoonni baay'een kanarratti wanta dubbachuu barbaadu seexaneeffachuun kennaa koo miti namoonni baay'een hin jedhu. Seexaneeffachuun kennaatu hin ta'in aaboodha. Aboodha seexaneeffachuu malee kennaa miti. Aboo Yesuus Kiristoos nuu kenneedha. Aboo Yesuus Kiristoos nuu kenne kanatti hin gargaaramnu taanaan kennaa kan biraa waan hin qabnu. Seexana hundumatu ifata hundumatu baasa. Aboo kana Waaqayyotu namaa kenne. Sababiin isaa wanta Yesuus Kiristoos injifate yookaan wanta Yesuus Kiristoos mo'ate yookaan wanta Yesuus Kiristoos gad darbate nuti immoo kana kennaa gad darbachuu kadhachuu hin qabnu. Kennaa loluu kadhachuu hin qabnu. Itti gargaaramuudha qabnu. Sababii nuti seexana lollee baay'een samaanni waan sodaannuufidha. Yoo lole na lolti. Yoo dhiise immoo na dhiisa. Jennee waa yaannuufidha malee seexanni yoo si loluu baatanis loluu nama luma isaati. Seexanni akka nama hundumaa loluuf Waaqumatti kennaa isaanii kenna. Sagalee Waaqayyoo kan jedhe hin lolamu hin mo'amaniidha. Loluun seexana bira jira. Mo'achuun garuu aboo Waaqayyoo kan nama sii kenne wanta ta'eef waan seexanni yoon kana namoota baay'een akka jedhu yeroo baay'ee yeroon kana loliin itti baay'ataa. Sagalee Waaqayyoo tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 9 lakkoofsa 10 irratti olaallee kadhannaa Saamu'eel Waaqayyoo hin dhaga'e jedha. Diinni immoo sagalee isaa caalaatti siqe jedha. Dubbiin kun faallaa wayii of keessaa qaba. Kadhannaa Saamu'eel Waaqayyoo hin dhaga'e diinni immoo sagalee isaa caalaatti siqe jedha. Waaqayyo kadhannaa isaa dhaga'eera. Maaliif diinni as siqe jettan amala kadhannaa isa jalqaba dhaga'amuti. Kadhannaan kee jalqaba dhaga'ame taanaan lolli diinaa akka hundi qaba. Sababiin isaa eebbi dhufu lola booddee wanta ta'eef eebbi dhufu hundumtu erga lolamne erga lolli sun hamaan dhufe. Namoonni baay'een waan seexana sodaataniif aboo isaaniitti hin gargaaramne. Seexana iyyisiisuuf kan malan seexanni halkan dhuftee abjuutti iyyisiisti adurree natti erganii hantuuta natti erganii waan baay'ee maqaa dhawu. Yeroo baay'ee kanan dubbar tokko jira. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos aboo nuu kenne malee seexanaaf hin laanne. Aboo namaa kenne malee bineensaaf hin laanne. Waraabessa guddaa tokko ala yoo dhaabate mucaan xinnoon tokko yoo gadi baatiin baqata waraabessi. Sababii mucaan sun laattu bineensicha caaltu bituu hin ta'in sababii siluma aboon sodaachisu tokko daa'ima sanaa wajjin jiruuf baqate. Dhibeen isaa dheeraa ta'etu jiru waraabessi sun daa'ima xinnoo waggaa tokko lamaa baqatee bada. Sababiin isaa abooma Waaqayyoo ganama mucaa sanarra kaa'e aboo sodaachisu tokkotu jira. Nuti baay'een keenya seexaneen sodaanna waama xinnoo tokko yoo agarre callee wayinatti godhanii digimtiidhaan dhufanii matatii akkasiitiin dhufanii kudhaama mana koo jala ka'anii hindaanqoo ajjeesanii hin jenna. Nuti namoota kana haasa'uun nuu ta'u miti. Nuti namoota aboo Waaqayyoo qabnuun namni waan taraa dubbatu nama aboo hin qabaannedha. Abbaan taayitaa yookaan itti gaafatamaan biiroo tokko waan taraan haasa'u murteessuu waan danda'uuf. Nuti yeroo hundumaa wantoota taraa akkasii gaafa haasofnu aboo kan qabaanne keenyatu mirkanaa. Waa'ee adurree, waa'ee hantuuta natti erganii, waa'ee jawwee natti erganii, boofa natti erganii isa kaa dubbachuun nuuf hin ta'u. Maaliif hiriyummaa kanaa hin qabnu. Nuti kan nuti wajjin hojjennu leenjicha Yihuudaati. Namoonni matatii adda addaa xonqolaa adda addaa namatti ergan isaanii takka leenca namatti ergan hin agartan. Leenca hin ergan wantoota akka duree hantuutaa inuma dhuguma ergu. Tisiisa erganii maaliif namoota baay'een hin qabu sagantaa adda addaa irraa muuxannoo kan arganne. Leenca erguu hin danda'an. Nuti utuu leenci nu wajjin jiru gad deebine yeroo waa'ee hantuutaa dubbannu sodaa qabnu mirkaneessa. Aboo qabdaati. Aboo qabdutti gargaarame malee calluma jettee hafuuraa maan sodaatin. Namooti baay'ee aboo isaatti gargaaramu kan dhawwate hafuurota hamoota sodaachuudha. Namoonni hafuurota hamoota sodaatan waatu keessa jira. Maaliif seexanni yoomiyyuu seexana harkaa nyaattanii barraan seexaneeffachuu hin dandeessan. Seexana harkaa nyaattanii barraan seexana loluu hin dandeessan. Seexanni nama ishee harkaan nyaanne baqatti. Seexana
iyyisiisuuf baasuun tokko miti. Seexanni seexana hin iyyisiisa garuu baasuu hin danda'u. Seexanni seexana hin baasu iyyisiisuu garuu hin danda'a. Alaqummaa qabu taayitaa qabu. Seexana iyyisiisuu miti taayitaa yookaan aaboon keessaa baasudha. Masaabiin isaa maaliif iddoo hafuurri hamaan sun hafuurri waaqayyo bu'uu qaba. Bishaaniin iyyisiisuun hin danda'ama. Masqaliin iyyisiisuun hin danda'ama. Callee adda addaatti kun iyyisiisuun hin danda'ama. Namoonni baay'een bifa adda addaa seexana iyyisiisu. Garuu kana miti seexanni hin iyyisiif hin baateen tokko miti. Seexanni seexana hin iyyisiisa garuu baasuu hin danda'u. Egaa nuti aaboo iyyisiisuu waan qabnu. Aaboo seexana iyyisiifne keessaa baasuudha qabna. Nuti aaboo keenyatti kan hin gargaarre maali? Yoo lole na lolti seexanni. Yoo natti bu'i natti bu'u waan jenneef atis natti hin bu'ini jennee waan teenye fakkaanne. Sodaa kana keessa waan jirruuf aaboo waaqayyo nuu kennetti hin gargaaramne. Har'a waa tokko hin jedha. Maqaa gooftaa Yesuusiin ka'a. Ayyaana waaqayyootiin ka'a. Humna waaqayyootiin ka'aati. Aaboo kanatti gargaarama. Inni lammaffaan akka namni aaboo waaqayyoo isaa kennetti hin gargaaramne wanti godhu inni lammaffaan manni akka jalagaleen kuni abaanota haaraa dubbatudha. Ayyaana waaqayyoo keessumsi dadhabuudha. Ani lammaffaan ayyaana waaqayyoo keessumsi nu taanaan waaqayyo wajjin hojjechaa jiru. Dhaggeeffadhaa. Hafuurri waaqayyoo isin keessa jiru taanaan isin kan waaqayyoo miti. Namni hafuurri waaqayyoo keessa jiru inni nama qabdii fudhatedha yookaan immoo nama akka qabdiitti waaqayyo wajjin walii galeedha. Hafuurri waaqayyoo ofuma isaatii waaqayyoodha. Hafuurri waaqayyoo barsiisa nama hundumaati. Hafuurri waaqayyoo gorsaaf jajjabeessaa ilmaan namaati. Namooti baay'een walakka isaanii keessa ta'anii hafuura qulqulluudhaan hin falmu. Hafuura qulqulluudhaan waan falmaniif hafuura qulqulluu sanaaf iddoo hin laanne. Dhaggeeffadhaa. Ilma waaqayyoo kana rabse hin dhiifamaaf. Hafuura qulqulluu kana rabse garuu dhiifama hin qabu. Hafuura qulqulluutti bu'uun eenyuufuu anaafis isiniifis kan iyyamu miti. Egaa nuti aaboo qabnutti gargaaramuun dursa isa jalqaba hafuura waaqayyoof iddoo laachuun dirqama. Hafuura waaqayyoof gaafa iddoo laan hafuurri waaqayyoo keessa keenyatti iddoo argatu mo'icha guddaa arganna. Seexanoota loluu dandeenya. Yesuus gooftaan illee jechuu hin dandeenyu. Hafuurri waaqayyoo nuun dhufne taanaan maqaa Yesuus illee ariifannee waamuu hin dandeenyu. Kana kan namaa godhumaanni hafuura waaqayyoodha. Mee fakkeenya fudhan Addaam nama ta'e uumame. Nama ta'e uumame Addaam. Nama guutuudha Addaam. Garuu nama ta'ee amala namummaa hundumaan guutuu ta'ee socho'uu dadhabee jira sagalee waaqayyoo. Isa booddee maaltu ta'e? Waaqayyo jedha hafuura jiraataa funyaansaatti baafatee. Addaam eega hafuura jiraataa karaa funyaansaa argate booddeetu socho'e malee nama ta'e waan uumame socho'e miti. Nuti akkas hafuurri tokko nu keessa hin jiru taanaan hafuurri waaqayyoo nu jiraata nu keessa hin jiru taanaan hafuurri humna waaqayyoo nu keessa hin jiru taanaan nama guutuu taane utuu jirru akka namaa miti. Akka namaa miti socho'uu hojjechuu barachuu illee kan dandeenyu jajjabeessaan ilmaan namaa kan ta'e qulqulluu jireenya keenyaaf dhufeera. Namoonni baay'een aaboo isaaniitti kan hin gargaaramne maanni hafuura qulqulluuf iddoon kennan. Hafuura qulqulluu wajjin waliin galan falmi hafuura qulqulluuti. Hafuura qulqulluun guutamanii kadhatan. Afaan haaraa haasa'uun akkuma jirutti ta'e hafuura qulqulluun murteessaadha. Hafuura qulqulluun murteessaadha. Afaan haaraa haasa'uun kennaa haa ta'u. Garuu hafuura qulqulluun nama hundumaaf kan kenname. Aaboo yookaan immoo qabeenya. Afaan haaraa dubbachuun kennaa ta'e hafuura qulqulluun guutamuun garuu dirqama nama hundumaati. Dirqama nama hundumaati. Hafuura qulqulluu kana keessaa yoo qabaanne wanti nuti hojjennu milkaa'uu danda'a. Aaboo qabnu sanattis gargaaramuu dandeenya. Aaboo qabnu kanatti kan gargaaramnu burqaa hafuura qulqulluurra dhaabannee isa humna godhanneeti. Hafuura qulqulluun falmaa humna godhachuu hin dandeenyu. Dhaggeeffadhaa. Macaafa Saamu'eel irraa boqonnaa 28 lakkoofsa 7:11tti yoo ilaaltan keessumaa lakkoofsa 10 yoo ilaaltani Saa'ol dura buutuu saba waaqayyoo ta'e geggeessaa saba waaqayyoo ta'e waaqayyoon filameetu jiru waaqayyoo irraa galagale jedha. Isatu waaqayyoo irraa galagale waaqayyoo isa irraa galagale jedha. Kanaaf Saa'ol hafuura waaqayyoo isaa abjuu fidu hafuura waaqayyoo isa ergaa biroo irraa galagaleef eessa dhaqee mana qaalluu dhaqe. Ayyaanni waaqayyoo keessa jiraannaan nuumtoof irratti raajii cimaadha. Nuumtoofiif aaboo qabna. Ayyaanni waaqayyoo abjuu namaa fidaa, kadhata namaa fidaa, kallattii nuti irra banuulee nutti agarsiisa. Ayyaanni waaqayyoo jiraannaan yeroo tokko namoonni akka yeroo tokko adeemanii dhanna koon rifate naannoo kana waa jiraa jedhu. Mul'ata nagarre namoonni kun ayyaana wajjin tokkotu waa taasise. Kanaaf Saa'ol maal godhee eekira dubbachiiftuu dhaqee gaafate. Waaqayyo nu jalaa cal jedheeraa. Numma waa dhagoo barbaannaa Saamu'eel lamni waaqayyoo moodduu eeraa. Saa'ol jiraa dhimma baasuu dadhabe. Jiraan hiika dhabe kun gara mana qaalluu dhaqeetu qaalluu yookaan eekira dubbachiiftu waa'ee fayyinaa gaafata. Dhaqeetanii eekira dubbachiiftu waa gaafadha. Agarra ayyaanni kun keessa hin jiru. Humni kadhataa kun keessa hin jiru. So gara mana eekira dubbachiiftu gara mana qaalluu dhaquun isaaf dirqama ta'e. Dhaggeeffadhaa. Ayyaana waaqayyoo isin hin guutamne taanaan humna waaqayyoo hin argamne taanaan dugda duubii keessan akka kana ta'a. Ayyaanni waaqayyoo karaa namatti agarsiisa.
ayyaanni waaqayyo barsiisaadha, gorsaadha, jajjabeessaadha isiniin jedhe. Ayyaana waaqayyo kana yeroo guutamnutu aboon dhufa. Gooftaan akka jedhe amma humna isin ergu tasiin bayinaa. Amma ayyaanicha fudhatte tasiin bayinaa. Hin kassartu, hin rakkattu. Phexros ayyaanicha ani tun guutamin gooftaa gane. Gooftaa gane ni gooftaan beekuudhe. Ani waa'ee isaan beekuudhe. Amma kaa beeka wajji ammuma asuma asittidha. Asuma asittidha. Phexros nama gooftaa ganuun irra ture tun ta'in akka gooftaa jaallatutti nama iddoo gooftaa dhaqee jirma baachuun malee yookaan kabalamuuf malee isaa ture. Garuu hin kaade. Waan nama dhibu gaafa ayyaanichi dhufu garuu akka jedhe isa sana jeetantu du'aa ka'e jedhe. Kaleessa fuula nama tokko fuula nama alaabaarri hedduu tokko irratti kan gane asitti immoo 60 gidduutti lafa ol ka'e waa'ee gooftaa dhugaa ba'e. Kana kan godhe ayyaanicha aluma tokko nama 3,000 gara fayyinaa fide Phexros akka jedhe amma naa galeera gooftaa kanaaf nan du'a jedhe. Mataa kollee gadi galagalchaa fannisaa fannifamumti gooftaa iyyuu cimaadha gaariidha michooti jedhe ol galagaliti anku garuu sana iyyuu naan ta'u jedhe. Ayyaanatu dhufeetu lafanni jiru irratti agarsiise lafanni jiru barsiise nuti aboo keenyatti gargaaramu kan dandeenye ayyaana waan dandeefidha. Phexros wanta ni godhan isinitti hima hamma ayyaanni isaa dhufutti tokko billaa baatee gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa deeme. Phexros billaas hin ganne amanaadhas kana dhugaa miti yeroo gooftaan ulfinaa kadhatu inni rafa yeroo kadhataatti inni rafuudhaan beekama yeroo waaqayyo gargaaruun geggeessuun beekamu inni billaa baachuudhaan beekama. Rakkina Phexros ilaala rafiitiidhaan tokkoffaadha gooftaa biratti immoo billaa baachuun tokkoffaadha akka jechuun yoo gooftaan dadhabe billaa qabaadha. Gurra namicha sanaa kan kute billaa isaatiin hin ganne billaa. Maaliif Phexros tan obbo dhaggeeffadhaa waldaa keessa namoota baay'ee billaa baay'eeta. Arrabii, miilli, iji, garaan billaa kan ta'e. Ayyaanni waaqayyoo itti bu'uu dadhabuudhaan. Ayyaanni waaqayyoo gaafa namatti bu'u hundumaa namarraa kaasa. Hojii eeggamoota boqonnaa 9 tokko lakkoofsa tokko hanga 3tti ilaala. Phaawulos karaa Damaasqootti kan lafa dha'e xalaa tajaajilaa baatee adeemaa jira miti. Xalaa waldaa kiristaanaatti hin digu balleessu baatee adeemaa gooftaan lafaan isa dha'e maaf na ari'attaa. Phaawulos waaqayyoo finaafa yookaan Saa'ol waaqayyoo finaafa malee waaqon ari'achaa hin jiru. Waaqayyo garuu isuma nu ari'atamnutu iddoo keenya fudhateetu maana ari'attaa Saa'olitti jedhe. Eewwachi kan na kufifatte waa dhaggeeffadhaa. Saa'ol gaafuma inni kufu waan baay'eetu irraa kufe. Ari'achuun irraa kufe. Saa'ol durgoo tokko malee yookaan kaffaltii tokko malee waldaa kiristaanaa diigaa ture. Akkuma sana immoo kaffaltii malee deebisee ijaare. Nuti waldaa kiristaanaa keessa rakkinni jiru maanni waggaa baay'ee kufneerra. Phaawulos si'a tokkitti kufe amma kan hojii erga hojjete nu warri 2-3 kufnu immoo iskuweerii Phaawulos bara 62 dhufee bara 32 dhufee bara 65 lafa kanarraa sokke. Waggoota 32-33 naannoo hojii wangeelaa hojjete kufaatii si'a tokkitti yookaan guutamu si'a tokkootiin nu guyyaa guyyaatti guutamna guyyaa guyyaatti nu dhufa. Kana caalaa hojjechuutu nurra ture. Haa ta'u malee hin agarre malee hin dhageenye malee namanni nuti hin fudhanne nuti amma nuti waa'ee Yesuus Kiristoos hin dubbanne miti yookaan waa'ee Hafuura Qulqulluu dubbanne miti nu of keessatti agarre isuma mataa isaa waa'ee isa dubbachuun dura jiraata. Namoonni baay'een ayyaana kana waan hin keessumsiifneef mo'icha hin arganne aaboo qaban ittiin gargaaramne aaboo qabdan itti gargaaramtaniif waama sagalee kana mana keessatti kan dhaggeeffattan iddoo nama keessa kan dhaggeeffattani ayyaanicha ofirratti waama ani isiniif kadhadha. Innis dhumaaf inni sadaffaa akka namni ayyaana waaqayyootti hin gargaaramne aaboo waaqayyoo isaa kenna ittiin gargaaramne wanti godhumaanni kennaa fayyinaa kan nama biraa godha ilaaluudha. Sagaleen kun akka jedha harka isaa dhukkubsatoota irra kaa'u isaanis hin fayyu jedhe. Kennaa fayyisuu abaluu duwwaa qabaa jenna nuti kennaa fayyisuu abaluu duwwaa qaba. Ka'een tajaajila abaluutti bilbilee abaluu naa kadhatee bicaan kun fayyuu qaba. Lafa akkasii fayyina jira ka'een achi dhaqaa jenna. Aboo qabda. Dhukkubsatoota irra keessatti fayyisuudha aboo qabdu. Dhukkubsataa fayyisuun maqaa Yesuus Kiristoosiin. Raajummaa miti kan dhukkubsataa fayyisu. Sagalee sanas kanas miti maqaan Yesuus dhukkubsataa fayyisa. Harka isaanii irra kaa'u hin fayyu. Sagalee waaqayyoo dhugaadha. Sagalee waaqayyoo erga dhugaatee hojjechuutu irra jiraata. Sagalee waaqayyoo immoo kan hojjisiisu anaaf isiniidha. Gooftaan Yesuus Kiristoos biyya lafaa ture namoota fayyisaa ture. Amma garuu aaboo fayyisuu kana naaf isinii kennee sokke. Nuti namoota bakka bu'ummaa Yesuus Kiristoos fudhannee hojjennudha. Bakka bu'ummaa guutuu miti bakka waan nu qabnutu malee Yesuus bakka buufatee sokke. Kan seexana baasusa ture amma nuti baasa. Kan dhukkubsataa fayyisu ture amma nuti fayyisa. Kan hundumaa maqaa Yesuus Kiristoos gochuu dandeenya. Maqaa Yesuus Kiristoosiin gochuu dandeenya. Egaa ati bakka bu'aa Yesuus Kiristoos eega taatee maal dhukkubsataa fayyistu? Dhukkubsataa malee bara keetti malee sagaleen kun dhugaadha. Irra kaa'u hin fayyu. Itti raaju hin fayyu miti. Irra kaa'u hin fayyu. Fayyisaa nama maqaa Yesuus Kiristoos. Yesuus fayyisaadha jennee gaafuma dhukkubatti dubbannu dhukkubi fayyina Yesuus Kiristoos dhaga'ee sokka. Namoonni baay'een aaboo qabanitti akka isaan hin gargaaramne kan hin godhisa kanaadha. Meeqa eetani waldaa akkasii dhaqa. Ammaa tokko isinitti dubbadhan aaboo qabnutti akka nuti hin gargaaramne kan godhe maanni hojjettani. Hamma dubbadhe kana ta'e mee iddoo aarsaa keessan deebisaa.
iddoo aarsaa sabana keessanii keessa, iddoo kadhataa sabana keessanii keessa, iddoo dhoksaatti Yesuus Kiristoos wajjinitti wal argitan sana deebisa. Walirra naanna'uun akkuma jirutti ta'e, sagantaa hirmachuun akkuma jirutti ta'e, inni kun walii wajjin jiraachuun obboloota gaarii wanta ta'eef gaarii irratti fufuu qaba. Dargaggoota sadiitu si oliin dhaqeedhaan, si oliin gaafa dhaqaniitu zabanyaa hedduu si ol baarri si oliin eeguu gaafatan dargaggoonni sadan kun baay'ee qorrine cabbii biyya keenya bal'eesseeti abidda nuu laadhu jedhaniitu dhaqaniitu ergamaa si oliin eegu gaafatan. Achumaan inni si oliin eegu akka jedhaniitu mammaa kun namoonni abidda sin jiru. Si olii malee maqaansa abidda sin jiru. Maarree nama guba ennaani lakki abidda sin jiru. Garuu isin nama sadii ati abidda sadii fiddanii dhuftaniitu asitti walitti gubattu. Isinumatu si oliin ta'e walitti gubata malee abidda sin jiru jedheedhaan. Maal jechuu barbaadeessanii ati mana keetti abidda tokko finiinsite gara waldaa kiristaanaa gaafa dhaqxu. Sun mana isaatti abidda tokko finiinsite gaafa waldaa kiristaanaa dhaqu tajaajiltoonni sin rakkatanii namoonni sin rakkatan iddoo aarsaan mana kee keessaa deebinaan fayyinni harka Waaqayyoo si dhugaa jira. Dhukkubi mana keenseeru, dhukkubi keessaa keenseeru. Namooti baay'een Waaqayyo kotta akka fakkeenya keenyaatti nama uumna jedhu, dhukkuba wajjin nama uumna jedhu, dhukkubi karaa deemaadha, waan sirraa sokkuudha. Fayyisuun harka Waaqayyo harka keerra kaa'ameera. Gooftaa Yesuus Kiristoos harka isaa kan madeessisa kanaaf abaarsa keenya keessa jiru cabsee, cubbuu harka keenya keessa jiru dhiiga isaatiin qulqulleesseetu fayyina guddaa harka keenya irra kaa'e. Egaa aaboo qabda kanatti gargaaramaa ka'aa irratti hojjedhaan siniin jedha. Namoonni sagantaa kana hirmaachaa jirtan kadhannaa kana dhugaa kadhadhaa. Nana mana atis amani. Har'a booddee aaboo keetti fayyadamtee kaatee hojii hojjetta. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Hafuura qulqullu galatoome. Humna Waaqa jiraataa si waama. Amma namoota sagantaa kana mataa irratti hafuurri kee humnaan irra haa dhufu. Hafuurri kee inni dinqii hojjetu. Hafuurri kee inni jaama banu. Hafuurri kee inni du'aa kaasu. Hafuurri kee inni hidhaa hiiku. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos isaan irraa dhufu. Namoonni mana barataa sagantaa kana hirmatan kun hundum arraa ka'anii aboota isaa ilaateetti akka fayyadaman sodaa keessa akka ba'an ani namni hin fayyu jechuu keessa akka ba'an anaan seexanni hin ba'u jechuu keessa akka ba'aniif maqaa Yesuus Kiristoosin aboo ergamoota irra keesse aboo raajoota irra keesse aboo abbootii amantaa irra keesse aboo liyyaatiin isaa irra keesse rakkaa'e isaanis ka'anii warra dhugaa baana ta'an isin waa'ee makoo dubbadhaa ani immoo amma dhuma baraatti guyyaa hundumaa isin wajjin jiraatte wajjin jiraachuun kee akka beekamutti har'aa ka'e humni kee abiddaa isaan argatu humni kee mo'ichaa isaan argatu maqaa Gooftaa Yesuus. Maqaan koo Maartaa Qana'aan jedhama. Sagantaa guddaan akkasii biyya keenyatti babal'achuu isaatii fi baay'een gammada satti. Keessumaa afaan keenyaan aadaa keenyaan sagaleen Gooftaa babal'achuun isaa baay'ee waan gaariidha jedha. Akkasuma Dr. Gammachiis Dastaa nama sagalee Waaqayyoo bara dheeraa dabarsanidha. Amma immoo Waaqayyoon isaan haa eebbisu kunoo sagantaa kanaa biyya Itoophiyaatiin ga'anii sabi afaan isaatiin dubbatee afaan isaatiin kadhatee afaan isaatiin waan barbaade haasa'u kan isaan godhanii fi Waaqayyoon hin galateeffatan. Waa'ee Paaster Masaratii immoo Gooftaan isaan haa eebbisu. Sagantaa kana bananii saba baay'ee kana walitti qabanii fayyina dabarsaa jiru dhukkubsate dhukkubarraa sarakkate rakkina isaa himaa Waaqayyoon galatu maqaan Gooftaa ulfaata dhumaatti isaanii immoo isaan eebbisu. Yerootis yeroo maleettis sin tajaajila Gooftaa sitoona baasee badii jalaa sitoona oolchee du'a jalaa maaliifan of duuba lalaa sin tajaajila